jararraa dubbanne maqaa jaraatiin hadha geenne qabaa jarri nu qabanii hadha geenne waan ta'eef beerri shaarmuxaan baranda dhalate gabbayeetuma dabartiin arsii akkasii dubartiin arsii garana marqi garasii yoo marqi garana kiyaaroon badii inni qabu keessaa tokko namitti kana qabee nurraa dhaabataanaan nurraa dhaabu taanaan isa jala fuutee bulchuu dandeetti shamarran arsii isuma jala fuutee isii bulchuu dandeetti isin kiyaaroo heerumteemi kiyaaroo majalattuu isii bulchuu dandeetti itti fuuf kanaafuu sirrii jette siigalee kana inni illee har'a ganama ba'ee maal jedhe har'a ganama kalee I think ba'ee viidiyoo maal jedhe si wajjin marqii kan Yemeniitii manaamana jedhe beektee marqa eetu kaarsii godhee jedhe inni illee beektee attaakiin gochuu barbaade maraafuu wanti godhamuu qabu mucayyoon tuni sirritti jechuudha sirritti uummata keenna duudhaa keenna aadaa keenna gadi baatee dubbachuun ishii kuni uummata guddaa kanaa xiqqeessuudha siigalee kanaafuu gadi baatee dhiifamaa gaafatu yoo dhiifaman gaafatin uummanni keenna shamara keenna arsiitti bu'uu jechuun gaaratti bu'u hin beekta sinuu maal sinitti himnare koomentii viidiyoo ishin poostii gootu irratti wanta ishin gootu irratti deemtanii mucayyoo tana maraachitanii ishin gadi baatee dhiifama gaafachuu qabdi yoo kana hin godhin sooshaal miidiyaa kanarra waliin hin jiraannu hin jirullee sigalee ani kanuman jedha maaliifi shamara arsii jechuun maal jechuun marqii sijjammar akkamitti jaarsi kee ganama wayita hirribaa ka'u sigalee fuulii Suudaanii fi killee jala gootis mee akkamitti wanti kun kennamaaf akkuma isaanittu yaa ta'u kanaafuu marqa jechuun laafisoo malee intala bas dhageeffadhu barre rakkoo keessan kana intala laafisoo malee takku nyaata jiidhaa nyaattee hin beekne intala ruuzaa fi woxii boloqqee olii gootee nyaattu obboleessa maaliif beektu ruuzaa woxii boloqqee olii dabaltee nyaatti isiin kana baratte maaliif marqa beektu ruuzaa woxii boloqqee olii binattee nyaatti isii galaame afaan oromoo oliin obboleessa safaaxaa garanas na qabiin beeku ruuzaa woxii boloqqee olii dhooftee nyaata harakaata goota sirra baate isii galaame kooppilingi godhi namni marti kee cadhiftee hin taa'in ilmaan milisha isii galaame namitti dudda dhalatte marqaaf bulluqa addaan hin beekne namitti udaalalatte marqa qotte marqani jaan argitee beenne ruuzaa woxii boloqqee waliin nattee nyaata sigale bagduliyaa akkas godhee garan dubar bartun dinnichaa shoottee beetu dinnichaa akkama lafee horii irraa faaqanitti mataa faati dinnichaa niitiin akkana wasakni waa takko jettee beenne gabbaatee yoo dubbatte akkasii marqi akkasii ta'ee kiyaar irraa dubbatuun tokkoffaa irra dogongora kiyaar bashirsi jaalannaa si kabanya hawaasa keenna dhufte buute taanaan obboleessoo namni arsii bu'ee dhumarra maraata wasaka dubartii arsiiti bu'u miti marqa arsiiti bu'u miti nama dhuunfaa na bubbeessa gureeti yoo buute dhuma kee maraata nama dhuunfaa si komandooti yoo buute si galaami afaan oromoo sitti ma dubartiin arsii waddarkam xallaam warqiidha namitti afaan bal'aa yoo asii keessa gallaalan handhuurri dagasi mul'atu na dhageeffadhu namitti lafti fuulli isii lafa ruubii tokko fakkaatu kooppilingi godhi si galaami afaan oromoo warabbal kaaba raganne ofirraa dhoorgina taanaan asaabbidaadhu asirra si maraacha kiyaar bashiir gabbaatee niitiin tun dhiifama guyyaa lamaa sadii keessa gaafachuu baannaan dhageeffadhu guyyaa lamaa sadii keessa gabbaatee dhiifama gaafachuu baannaan assalaamu alaikum ati nikaa isii hidhatteemi nu siisillachuu walirra qabnee nikaa isin hidhachuu aqimii qabna sii gala afaan oromoo yoo beeku inni isii fuudheemi isin lachuu walirra qabnee isin fuunas isin malachuu walirra qabnee isin zawwanyaan afaan oromoo yoo beeku sii galaami niitii waa takka ruuzaaf laafisoo malee nyaattee hin beekne eessan marqa ijaan argitee beektu sii galee marquma eessa ijaan argitee beektu yaadu dhuftee gaafa isiin hawaasa bal'aa kana afaan bana jette afaan bantee gubbaa kanarra maraattee hafta sii galee wasak afaan oromooti kunnaan ta'u jette afaan bante taanaan kiyaarii visiillee olirra qabnee fuudhuu dandeenya maraachuu dandeenya afaan oromooti sii galee nu heerumta isii baanaa jechuudha walaa kiyaarii walaa abbaa feet jaartiin jawaar muhammad gabbaatee gaafa isiin dubbatte ummata keenyaan nu dhufte taanaan hudduu harreese afaan oromooti ummata keenyaan gabbaatee dubartii teenya rabsite taanaan maannim laqaaqam shaarmuxaa gabbaatee dubartii teenya buute taanaan hudduu harreesen taa jechuudha afaan oromooti siigalee afaan oromooti kun yoo isinii gala hudduu harreesen ta dubartii teenya nu dhufnaan aadaa keenyaan nu dhufnaan hudduu harreesisee simnaa jechuudha dubartii teenya lubbuu teenya ol jaalanna siigalee dubartii teenya dubartii arsii lubbuu teenya ol jaalanna shaarmuxaan baraan dhalate dhuftee shaarሙጣን ገረ ቤቴ ሩፍቴ የኛ ሰው ማንካት አችልም ወደርሽም ጣላም ያለው እውነት ይሄ ነው ድቅምስ ሲገለ ጃለቱ ጅብቱ ኡጋንጅሩ ከነ ዱበርቲን አርሲ መርቂሲ መርቂቱ ዳላቴ ካቴ መርቁ እንደንዴቱ ነብቲ ሻርሙጣን ዳላቴ ካቴ ገና የቹ
odoo jirtu miti shaarmuxinnati amma rifeensa lama feesfees asirra gootu kanaa miti dhalattee kaatee marqanadheen ta'e nama marqatu marquun dandeettu achi shaarmuxa shokaa kaandi kirbiiddullaa matarabaa mutticha itti raggamee seetu si galee yoon kisoo afaan oromooti kun afaan oromoo asraggatamuu barbaannaan hawaasa keenyatu gabbay narragatinaa jettee kabajaa nu faana bultataanaan eega ilma keenna heerumtu noo ilma keenna heerumuu miti sarraatanyaa hawaasa arsii gaafa taatu kabaja kee qabattee bulti sarraatanyaa hawaasa arsii qanii taatu kanarra taree daangaa darbee deema jennaan sarraatanya niitii teennaa miti sarraatanyaa teenna taatee nu faana jiraachuuf hawaasa keenna kabajuu haadha teenna kabajuu abbaa keenna kabajuu jaarsa kee kabajuu si gaafataa jechuudha si galee dubartii si komandoo heerumte dubartiin ummata arsii kana heerumte si galaami dubartiin ummata arsii kana heerumte kabajni isiin qabduuf beekumsi isiin qabduuf eenyummaan isii warattu ilmi isii warattu ka isii fakkaatu yoo hin ta'in ምን አይነት ሻርሙጣ መሆንሽ ነው አንቺ 15 ቀን ውስጥ ወተሽ ህዝብሽ ሳደርሽ si galee guyyaa 15 keessa gabbaatee shaarmuxa akkamii tabaranda dhalate ta'u hawaasa bal'aa arrabsi duraan maal edda waa'ee marqaa kan dubbate guyyaa meeqa keessa gabbaatee guyyaa 15 keessatti odoo foolii mushurrummaatu irraan badin ምን አይነት ሻርሙጣ መሆንሽ ነው si galaami afaan oromoo kun shaarmuxa akkamii ta'u gabbaatee guyyaa 15 keessatti ummanni akka ta'e marqa akka ta'e dubartiin akka taate anchi shaarmuxa namitti fuula erbee namitti fuulli meetira tokko fakkaatu lafa ruubiif nuusii fakkaata fuulli rifeensa firee lama eegee re'ee araba kiyyaa fakkeessitee asirraa feesfees godhaa gaafati harakaata goote namni sii dhaga'u hin jiru sii galaami walla warabbal kaaba muudii afrikaa awuroopaatiif Austraaliyaa kana qabadha jettee jennaan maraattee shishinii sana gattee waasii gubbee waasii mana dhagayi laali ilkaan ishii namtittiin ilkaan ishii hirriganne ilkaan ishii shamaa ajaa'aa kana hirriganne jechuun gadi baatee waa'ee marqaa waa'ee aadaa keenyaa waa'ee duudhaa keenyaa dubbachuullee hin dandeettu muka itti nee'nee ofirraa dhoowwina tana jechuu tana balbala afaan balbala hidhii ishii laalimee sarjarii dalagattee bar hidhii ishii kana marfee waraannattee sarjarii dalagattee itti turi shalaaleen jechuu sharmuxittiin kanaafuu likki itti himnaa yoo nurraa dhoowwe hin dhoowwa yoo hin dhoowwu jedhe muka itti nee'nee maraachinee jechuu eenyummaa keenya itti agarsiisna arsiin ka itti qoosanii miti ka itti boonan ka itti qoma keenya dhaannee ittiin boonne ittiin kun rakkoo tokko malee guddanne aboo si galee nama nu beeku nu beeka kanaafiyyuu tana sharmuxitti baaldii afaan baaldii jechuu muka hudduu nee'nee ofirraa dhoowwine ilkaan ishii kan haarigattu ture tuni ajooyituun afaan oromoo sii galatan isinii beebare laqaaqaamiin salsaa fi zabaadii malee guyyaa tokko nyaattee hin beene gabbaatee nyaata hawaasni guddaan leenjisoon diigaa nyaatee itti mililikiin buqqisee sii galaami nyaata kana hin qeeqattee shaarmuxaan dhuftee jennaan nyaatuma sanuu akka itti godhan hin beekne harcee dura bishaanii naqanii bishaan dura harcee naqanii namni hin beekne dhufee asirraa afaan bana jette taanaan hudduu harree seentaa jechuu afaan oromooti sii galee hudduu harree seentaa dhuftee asirraa afaan bana jennaan qiza lilmaariin seenta hawaasa bal'aa kana itti buutee dhufee asirraa afaan banaa dhufee asirraa haga rabbi afaan na bansiise afaan bana jette taanaan hudduu harree si seensifnaa jechuudha. Arrabaan taanaan gochaan taanaan jechaan taanaan hudduu harree si seensifnee ofirraa si dhorkuu dandeenya. Keessattuu dubartii teennaan nu dhufte taanaan haadhota teennaan nu dhufte taanaan dubartii arsii gabbaa dhufte taanaan qiza lilmaariin si seensifna. Si galee qiza lilmaariin si seensifna hudduu harree afaan oromoo yoo beeku. Laal dhagayi kiyaar Bashir namittiin tun matatii itti gootee fuutee maal jetta matatii itti gootee nyaatte daa'ima kana warabban matatii itti gootee nyaatte malee kiyaar jechuun namittii tana fuudhuu miti sarraatanyaan godhatu sarraatanyaa kiyaar Bashir ta'uu hin dandeettu namittiin tun I am sure int jala sararaa beekaa kan matatii itti godhattee irra wajjachiifattee kiyaaroo matarra wajjachiifattee fuute malee kiyaar jaalatee hin fuune namittii tana akkasi beeka kuni ifa gala marqa jechuun aadaa arsii keessatti gahee guddaa kan qabu kan Jawaar Muhammad fa'a nyaatee sammuun isaa aktiivitiin ta'ee Itoophiyaa miti Afrikaa guutuu akkana godhaa jiru kana. Isiin marqi saayikoloojii tuqa jettee bar kasi garra burraa. Kanaafuu jechuun namittiin amma fuulli isii meetira 10 fakkaatu kun gadi bahee guyyaa gabaabaa keessatti dhiifama isinii balleessee harka ol qabee uummata arsii yoo dhiifama hin gaafatin ka ta'u taate guutuun keessa warri femesaa guutuun irratti qabsootanii akka namittii tanaaf kiyaaroolee olii qabdanii maraachitan. Afaan oromoo dhaggeeffadha afaan oromoo jiru. Fooloo godhaa mucaa fooloo godhaa namni 500
Follow goda obboleessa kiyya namni 500 ilmaan milishaa. Follow goda mucaa obboleessa kiyya narra dhalate. Follow goda narra dhalate. Dhageeffadhu afaan Oromoo yoo beekte. Follow goda Walaloo dhoofna sin kaddamu walaloo dhaymee walaloo dhoofna namitti Rage, afaan Oromoo tolcha Oromoo foloo orniin gina irra qophiilii killee godha. Muti qabatu narra dabare. Afaan Oromoo qulqulluu yoo qabeettan taate dhageeffadhu. Afaan Oromoo qulqulluu qabeettan taate namni hawaasa Arsiitiin nama dhufe, namni uummata sikkoo mandoo tuqe, namni haadha beekaa hayyuu nu deette haadha sikkoo mandoo dubartii teenna warqii teenna daaba teenna tuqe hudduu harree seente min aina sharmuxa moonish no. Ani kana bakka wani nagarramu keessa kiyaar jaalatee si haa fuudhu amanee si haa fuudhu gara fedhe si haa fuudhu haa gabaayyu. Nan galchu kiyaar akka fedhe si haa jaalatu si haa jibbu nan dekalu ana bubbeessa bulu. Ka bubbeen irraa beeku gabbaatee hawaasa guddaa kana arrabsite taanaan gabbaatee haadhatee na dubartoota arsiitutte taanaan sharmuxaan barandaa keessaa dhuftee hawaasa keenya tuquu miti dubartii sikkoo mandoo takkatti tuquu hin dandeettu. Sigalee afaan Oromoo.